Ayyee nashama akkam jirtu hordoftootaf kabajamtoota OTS Elsay channel hundumti keessa nagaa keessanii ana nagaa kiyya waaqayyo naa galatu arra wanta bareedduu wanta gaarii tokkon isiniif qabadhee dhiyaadhe isa arraa dhibbaaf dhibbatti naamana sirriitti isin fayyada baay'ee dhibbaaf dhibbatti wantan itti amaneen isiniif fideerra durumayyuu nam video isiniif qopheessu wanta barumsa qabuu fi wanta isin fayyada jedheeti yaadu wantoota gaggaarii akkanin chaanalii koo irratti isiniif gadhiisu akkasumas illee videoon isiniif gadhiisu wanta dhugaa ta'e qofa irratti kan hundaa'edha jechuudha sababiin isaa immoo somni eessaniyyuu nama hin ga'u akka kanattiin amana jechuudha maarreen gabaabaamatti wanti narraa isiniif qabadhee dhiyaadhe amma fakkeenyaa fi siim kaardiin keessan osoo ka'ee sin jalaa badeeti jechuudha gara teelee deemtanii siim kaardii isin jalaa badeennaa deebistanii fudhattan jechuudha lakkoofsotaa fi kontaakti neemii achirraa qabdan maqaa dabalatee hundi isaayyuu irraa badeeti jechuudha kan inni deebi'ee isiniif karaa teelee isiniif kennamu jechuudha maarreenga haala narraa isinitti agarsiisuutiin siim kaardii keessan irratti maqoolii argaman silki quxurii argaman hunda isaayyuu jechuudha yoo ka'ee siim kaardiin keessan isin jalaatii badee deebistanii lakkoofsotaa fi maqoolii sana hundumaayyuu argachuu akkaataa itti dandeessan isinitti agarsiisa maarreengaa kun immoo hunda keessaniyyuu isin fayyada jedheeti yaada sababiin isaa siim kaardiin keessan yoo akka dingataa ka'ee tii badeyyuu rakkoo hin qabu deebistanii kontaakti neemii kamiiniyyuu argachuu waan dandeessaniif jechuudha maarreengaa isin fayyadurree wanti kun hin fayyada jedheeti yaada akka mataa kiyyaatti kanaaf egaa ammoo viidiyoo kana laayik godha warri guyyaa irraa gara chaanalii kanaa dhufta yoo jiraattan immoo baga nagaan dhuftan aanaa dhufisiniin jedheera maqaan kiyyaa Elsay jedhama jalarraa immoo subscribe kan jettu cuqaasuudhaan akkasumas illee mallattoo bilbilaa kan fuula duraan jirtu cuqaasuudhaan viidiyoon isiniif gadhiisu hundi isaayyuu akka inni ofiisiin isin qaqqabu godhachuu ni dandeessu isiniin jedha maarreengaa asuma taa'ettidha kan isinitti agarsiisu har'a barumsa guyyaarraa asumarraan qaxaxaa isiniif dabarsa jechuudha wanti isin gochuu qabdan jechuudha silkii quxurii yookiin kontaakti neemii bilbila keessan irraa qabdan hundayyuu akka inni isiniif taa'u godhachuu fi wanti isin fayyadu appilikeeshinii tokko iyyuu isin hin barbaachisu jechuudha aappii tokko iyyuu isin hin barbaachisu wanti isin barbaachisu feesbuukii keessan qofaadha jechuudha feesbuukii keessan irra innaa lakkoofsa kana achirra kaa'attanii namni biroon isin jalaatii hin argu siitingii keessan keessa isin qofaatu beekaa isin qofaatu ka'aataa jechuudha maarreengaa isin duwwaatu argaa ka'ee yoo siim kaardiin keessan isin jalaatii badee karaa feesbuukii keessan keessa seentanii deebistanii argachuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota biyya gabaabaatti kanaaf egaa feesbuuk appilikeeshinii qofaatu isin barbaachisaa jechuudha daawwattoota biyya kanaaf wanti isin gochuu qabdanii gara feesbuukii keessanii seentu jechuudha jalqabarratti feesbuukii keessan keessa seentu anaan na hordofaati deemtu jechuudha iskiriinirraa akkuma garanaan argaa jirtanii ishee kanarra garanarraa hordoftu jechuudha amma ni eegalla jechuudha feesbuukii kan isin filattan immoo feesbuuk laayikii malee feesbuukii kan qofa osoo hin taane feesbuuk laayikii jechuudha feesbuuk laayikii namni dhabdan jirtu jedheeti yaadu sababiin isaa daataallee ni qusatti waan ta'eef jechuudha feesbuuk laayikii jechuun ishee kana isheessitti argaa jirtan kana achirraa ilaalaatii deema wanti isin gochuu qabdanii jalqabarratti gara feesbuuk laayikii keessanii ni seentu jechuudha achi booda innaa jalqabaaf seentanii bifa kanaatiin erginni gara kanaa isin fidee booda jechuudha wanti isin gochuu qabdan jechuudha tuqsadee sadii ni jirti jechuudha tuqsadee sadan kana ishee kanarra jechuudha ishee kanarra al tokkoof cuqaastu innaa ishee kana cuqaastanii xiqqoo ishee goda kanarra gad dhuftanii xiqqoo ishee goda kanarra innaa gad dhuftanii siitingii kan jettu jirti daawwattootiyya isin achirraa ilaalaatii deema siitingii kan jettu ishee kana cuqaastu jechuudha siitingii kana innaa al tokkoof cuqaastanii godarra xiqqoo ishee gad seentanii jechuudha xiqqoo ishee akka ol seentaniini garuma buutu gara dhumaa jechuudha iddoo kanarratti daawwattootiyya kontaaktis uploading kan jettu jirti ishee kana al tokkoof cuqaastu jechuudha amma siim kaardii keessan irra lakkoofsotaa fi kontaakti neemii maqaa kamiiniyyuu achi ol fe'achuu fi kontaaktis uploading kan jettu ishee kanarraa al tokkoof cuqaastu jechuudha innaa ishee kana cuqaastanii wanti inni isiniif fidu bifa kanaatiin isheen kun oofii taatee isiniif dhufti jechuudha ishee oofii taateertu kana oonii gochuu qabdu jechuudha al tokkoof qofaa innaa isinitti cuqaastanii turn on kan jettu jirti turn on kan innaa isin cuqaastanii amma akkuma argaati jirtanii importing your contacts naan jedheeti jira jechuudha kana jechuun importii gochaati jira jechuudha gara siim kaardii koorraa gara feesbuuk siitingii kootii jechuudha amma ergi kana isiniif godhee booda goda kanarratti skip kan jettu jirti skip kan jettu kana al tokkoof ni cuqaastu jechuudha skip kana innaa isin cuqaastanii amma wanti hundumaayyuu xumurtanii jirtu amma gaa
deebistanii jechuudha kontaaktii yookiin lakkoofsa sanaa yoo ka'ee sim kaardiin keessan isin jalaatii badee deebistanii argachuu fi wanti isin gootanii ammas gara siitingii tuqsadee kana sadanitti buutanii gara siitingiitti ni deebitu jechuudha. Gara siitingiitti yennaa deebitanii ammas wanti isin cuqaasuu qabdanii godee kanarra dhuftanii jechuudha. Isiniif akka kanatti dhufa godee kanarra gasseentanii imported contacts kan jettu jirti. Ishee kanarra kara gubbaa jechuudha. Lafa amma tuqnee fayyadamnee irra isaa jechuudha. Innaa ishee kana cuqaastanii bifa kanaatiin isiniif fidaa jechuudha. Argaa jirtu jedheetii yaada daawwattoota xiyyaa amma bifa kanaatiin isiniif fidee jira jechuudha. Amma godee kanarra xiqqoo ishee innaa gad dhuftanii iddoo kanarratti yoo hin agartu ta'e jechuudha kontaaktii 200 achi ol uploadinaaf godheetti jira jechuudha. Maqoolii 202 kan ta'an gara kana naaf fidee jira. Kanaafuu gabaabamatti iddoo kanarratti ni argitu jedheetii yaada. Kun egaa show contact information kan jettu kana cuqaasuudhaan lakkoofsa bilbilaa abaluu sanaa ilaaluu ni dandeessu. Akkasumas illee emailii isaa waan isin ajaa'ibu maqaa wajjinidha kan inni isiniif ka'u. Kanaaf homaa tokko wanta isin yaaddessu hin qabu. Sim kaardii kootu badee maqoolii irraa qaban akkasumas illee warri nagadattan yoo jiraattanii dambanyoota kootu bade jettanii yaadda'inaan isiniin jedha. Kun furmaata gaarii furmaata namatti toludha jedheetii yaada. Kanaaf egaa wanti isin gochuu qabdan guyyaa har'aasii kaastanii chaanalii kana like gochuu, share gochuu, subscribe gochuu aan immoo na deggara wantoota gaggaarii isin fayyadu jedhee kan yaadu guyyaa guyyaatti barumsa hedduu isiniif dabarsuuf qophii hundumaayyuu xumureetiin jira. Kanaaf egaa viidiyoo an isiniif gadhiisu hundumaa na jajjabeessuuf yoo hin fayyada jettanii yaaddanii like fi share gochuudhaan na jajjabeessaan isiniin jedha. Comment gaggaarii warra naa kennitan hunda keessaniif iyyuu isinin galateeffadhaa, isinan kabajan isiniin jedha. Warri guyyaa har'aa durii kaastanii hanga guyyaa har'aatti immoo chaanalii koo subscribe gochuudhaan na hordofaa kan turtan hunda keessaniyyuu baay'een isin jaalladha, isinan kabajasi. Deebii kan na gaafattan gaaffii garaagaraa na gaafattanii deebiif immoo kan eeggataa jirtan baay'een keessanii jirtu. Hunda keessaniif iyyuu isiniif hin deebisa. Xiqqoo ishee waan biizii ta'eef qofaadha jechuudha. Na gaafadhaa ammayyuu homaa rakkina hin qabu jechuudha. Viidiyoon irraaf qabadhee isiniif dhiyaadhee kana fakkaata. Akka inni isin fayyade akka inni isin gargaare immoo abdiin qaba. Kan kana caalu barumsa guddaa fi kan baay'ee isin tola jedhee yaade wanta bareedaa tokkoon isiniif qabadhee dhufa. Ammas nagaan naaf tura. Ciao.